Humni Galaanaa Iraan Islaamaa Iraan sagalee jabaan akeekkachiisaa xumuraa fi sodaachisaa Ameerikaaf dabarsee yoo dooniin waraana Ameerikaa kamiyyuu daangaa ulaa Hormuz cabsinee seennaa jechuun gogoroo hojjetee bishaanichi dambalii ibiddaa ta'ee isaan liqimsaa. Jechi dambalii ibiddaa jedhu kun walaloo siyaasaa osoo hin taane inni dooktirinii waraana Iraan isa dhokataa fi hunda caalaa hamaa ta'e ibsa. Iraan uggura galaanaa Tiraamp labsee cabsuuf tooftaa akkamii fayyadamti bal'ina isaa qabannee jirra. Gaazexaan Ameerikaa New York Times ija jabeenyaan waraanni Tiraamp bane kun Ameerikaa faayidaa isheef kenne caalaa kan ishee laamsheessee fi ishee miidhedha jechuun murtii seenaa dabarsee jira. Maaliif Ameerikaan kuftee? Gaazexaan kun dhimma kana yeroo xiinxalu waraanni kun waraana maraatummaa Tiraamp akka ta'e ibsa bal'ina isaanii dhageessu. Sa'aatii 24 qofaa keessatti eeyyeen guyyaa tokkoyyuu osoo hin guutin gootonni Hizboollaa tarkaanfii waraanaa 43 wal hordofsiisanii raawwachuun kaaba Israa'el azaaba ijaan mul'atu taasisanii jiru. Israa'el akkamitti aleelamtee iccitii isaa yoo gara xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin yooyyaam ashamaar qafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa Har'a baaruudaa fi dho'iinsa misaayilaatiin ukkaamamtee turte. Addunyaan ija dhiphinaatiin gara ulaa Hormuz yeroo ilaaltu har'a dhugaadhaa fi seenaa waraanaa guutummaatti garagalchuun lolaa irratti ifa ba'ee jira. Osoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi of tuulummaa fi dhaadannoo sobaatiin addunyaa jeeqaa jiru. Iraaniin lafarraa xoofnaa ulaa Hormuz humnaan banna jechuun masaraa White House keessaa lallabu. Teheraan dukkana keessaa ifatti ba'uun tarkaanfii addunyaa raasee fi onnee Pentiigoonin cabsuun labsitee jirti. Waraanni kun amma qawwee qofa osoo hin taane waraana galaanaa fi sibiilaa ta'e madaallii humnaa harka Iraan keessa galchaa jira. Ulaan Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u har'a bishaan nagaa osoo hin taane kiyyoo du'aatti jijjiiramee jira. Humni galaanaa eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan sagalee onnee diinaa rommisiisuun akeekkachiisaa xumuraa fi sodaachisaa Ameerikaaf dabarse. Yoo dooniin waraana Ameerikaa kamiyyuu daangaa ulaa Hormuz cabsinee seenna jechuun dogoggoroo hojjete bishaanichi dambalii ibiddaa ta'e isaan liqimsaa. Jechi dambalii ibiddaa kun walaloo siyaasaa osoo hin taane inni dooktirinii waraanaa Iraan isa dhokataa fi hunda caalaa hamaa ta'e ibsa. Mee dhugaam dambalii ibiddaa kanaa haa xiinxallu. Ameerikaan dooniiwwan gurguddoo fi xiyyaarota ammayyaawaa qabaachuu dandeessi. Garuu Iraan ulaa Hormuz keessatti waraana kallattii loltu. Iraan tarsiimootuuta kanniisaa fayyadamti. Dooniiwwan saffisaa dhibbaan lakkaaman warri misaayilaa fi torbiidoo hidhatan bombiiwwan bishaan jalaa kumaatamaan facaafamanii fi dirooniiwwan of dhoosan kanneen samiirraa akka bokkaatti rooban walitti qindeessitee jirti. Yeroo dooniin Ameerikaa guddaan ulaa dhibbaa kana keessa seenu sirni ittisaa ishee burjaajee kallattii hundaan rukutamee bishaan itti namuuf dirqama. Kun Iraaniif galaanaa awwaala diinaa qopheessuudha. Wanti caalatti Ameerikaa qaanessuu fi Iraan ofitti amanamummaa ishee addunyaatti agarsiiste garuu viidiyoon eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan dhiyeenya kanaan ifa godheedha. Viidiyoon kun dooniiwwan Iraan samii ulaa Hormuz irra bilisaan barrisaa dooniiwwan daldalaa fi waraanaa bishaanicharra jiran hundaa qulqullinaan to'achaa akka jiran agarsiisa. Ergaan viidiyoo kanaa jabaa ture. Nuti of ittisuuf qofa iddoo kana hin dhaabbanne. Nuti abbaan bishaan kanaati. Sochiin kamiyyuu eeyyama keenyaan malee hin ta'u. Iraan Ameerikaan fageenyatti iyyuu dandeessi. Garuu ulaa Hormuz irratti nutu mootiidha jechuun diinee ishee manuma isaanii keessatti dhiphisaa jirti. Tarkaanfiin onnee diinaa cabsu kun kan dhufe yeroo pireezidaantiin Tiraamp uggura galaanaa guutuu Iraan irratti labsuuf dhaadateedha. Tiraamp doonii Iraan wajjin daldaluu kamiyyuu nan qaba. Lammeen Iraan tokko yoo loltuu Ameerikaatti dhukaase battalumatti nan ajjeessa jechuun of tuulummaadhaan dhaadatee jira. Garuu Iraan doorsiisa kanaaf harka hin kennine. Uggura galaanaa fiduuf yoo yaaltan nuti ammoo doonii keessan bishaan jalaa dhoofne morma keessan kukkunna jechuun deebii bakka kennitee jirti. Har'a Ebila 13 2026 addunyaan madaallii waraanaa haaraa ijaan argaa jirti. Ameerikaan Iraanin laamsheessineerra jechuun yeroo abjoottu Iraan ammoo ulaa Hormuz kiyyoo sibiilaa gootee dinagdee addunyaa fi of tuulummaa Ameerikaa jilbeenfachiisaa jirti.
waraanni kun amma qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu xannoo fi teekinooloojii xaxamaatiin. Tiraamp waraana kanaam afaaniin mo'achuu yaalam. Iraan garuu ulaa Hormuz keessatti dambalii ibiddaa qopheessitee diina ishee dhugaan liqimsuuf qophii xumurtee jirti. Sibiilli amma fedhe jabaatus bishaan diina liqimsuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mariin Islaamabaad Paakistaan erga fashalaa'ee booda aarii fi of tuulummaadhaan tarkaanfii seena-qabeessaa fi sodaachisaa tokko addunyaatti labsee ture. Uggura galaana guutuu buufataalee doonii Iraan hundarratti kaa'uusaa beeksise. Akka ibsa ajajaa giddu-galeessaa Ameerikaa kennetiin uggurri kun Har'a Ebila 13 2026 akka Baha Ameerikaatti sa'aatii 10 irraa eegalee hojiirra oolee jira. Tarkaanfiin kun dooniin daldalaa yookiin boba'aa kamiyyuu kan gara Iraan deemu yookiin Iraan irraa ba'u humna galaanaa Ameerikaatiin ni dhorkama, ni qabama yookiin ni rukutama jechuudha. Ameerikaan ulaa Hormuz dooniiwwan biyyoota biraatiif banaadha jettee yoo fakkeessite illee dhugaan lafarra jiru garuu Iraan guutummaatti hudhuu fi oksijiinii dinagdee ishee kutuuf karoorfamee jira. Garuu Iraan biyya waggoota 40f doorsisaa fi uggura warra dhiyaa jala turte harka maratee hin teenye. Deebiin Teheraan irraa dhufee deebii bakka kaam onnee Pentiigoon cabsuudha. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan kun ija jabeenyaan ba'ee ibsa jabaa kenneen dooniin waraanaa Ameerikaa akkamiyyuu yoo ulaa Hormuzitti dhiyaate waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni diigama. Deebiin keenya deebii kutaa fi gara laafina hin qabne ta'a. Inni yoo dogoggora xiqqoo uume dambalii ibiddaa keessatti liqimfama. Iraan ulaa Hormuz sadiiqni dinagdee addunyaa boba'aan 25 fi gaazin 20 keessa darbuun ka'eeboo waraanaatti fayyadamaa jirti. Erga waraanni Guraandhala 28 eegalee Iraan dooniiwwan daldalaa 21 irratti tarkaanfii fudhattee jirti. Boombii bishaan jalaa facaastee jirti. Akkasumas dooniiwwan darban irraa gibira darbiinsaa gaafachuun Ameerikaa maraachitee jirti. Ammayyuu Ameerikaan uggura galaana labsitu Iraan tuuta kanniisaa dooniiwwan saffisaa misaayilota qarqara galaanaa fi dirooniiwwan of dhoosan fayyadamtee dooniiwwan waraanaa Ameerikaa warra bishaan dhiphaa ulaa Hormuz keessatti seenan adamsuuf qophii xumurtee jirti. Wanti haala kanaam caalaatti xaxamaa taasisuun fashalaa marii Islaamabaadiiti. Ergamtoonni Ameerikaan J.D. Vance dabalatee Iraan sagantaa niwukileeraa ishee haadessuun jechuun dhiibbaa yeroo godhan Iraan ammoo qoqqobbii kaasaa beenyaan waraana nuuf kafala waraana Liibaanos dhaabaa jechuun ulaagaa ishee jabeessite. Lachuu waan walii galuu dadhabaniif dhukaasa dhaabbiin guyyoota 14 yookaan hanga Ebila 22tti kennamee ture amma balaa guutuu jala seenee jira. Addunyaan ammaa yeroo dooniin Ameerikaa fi misaayilli Iraan ulaa Hormuz keessatti wal dura dhaabbatan dhumaatii dinagdee fi madaallii humna haraa hafuura qabattee daawwachaa jirti. Sibiilli yoo sibiilaan waldaa keem dhugaa fi kutannoon Iraan injifannoo argachuu akka danda'u seenaan deebisee barreessaa jira. Osoo qilleensi Baha Giddu-galeessaa Har'a baaruudhaan dhukaasa misaayilaa fi ho'insaan ukkamame addunyaan ija dhiphinaatiin dirree lolaa kan hordoftu har'a dhugaa addaa fi seenaa waraanaa guutummaatti garagalchuu tokkotu handhuura Waashingten keessaa dho'ee jira. Dhugaan kun kan dhufe miidiyaa Iraan, Raashiyaa yookaan biyyoota Arabaarraa miti. Inumaayyuu afaanuma isaanii keessaa gaazexaa addunyaarraa guddichaa fi sagalee sirna Ameerikaa kan ta'e New York Times irraa ifa ba'e. Osoo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp fi jeneraalonni Pentiigoon Iraan lamsheessanii irraa addunyaa to'annee irraa jedhanii of gowwoomsanii dhiichisanii gaazexaan kun iccitii dhiigaa saaxiluun of tuulummaa Ameerikaa daara godhee jira. Mee dhugaa minjaala irra taa'ee kanaam gadi fageenyaan haa xiinxallu. Gaazexaan New York Times barreeffama isaa keessatti waan tokko dhoksuuf yaalle. Waraanni kun Iraan irratti miidhaa ulfaataa geessiseera ta'a. Eeyyen xiyyaaronni fi misaayilonni Ameerikaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'aman samii Iraan tarsaasanii seenuun humna galaanaa humna qilleensaa fi sirna ittisaa qilleensaa Iraan irratti badaa guddaa uumanii jiru. Piroojeektiin niwukileeraa biyyattii qorumsa hamaa keessa galeera. Akkasumas addii warraaqsaa inni Iraan waggootaaf ijaarte haleellaa walirraa hin cinneen rukutamee jira. Iraan waraana kana keessatti wareegama guddaa kaffaluun ishee dhugaadha. Gaazexaan kun kanaam ifatti ka'ee jira. Garuu wanti addunyaan naasisee fi onnee Tiraampiin cabse wanta gaazexaan kun itti aansuun saaxileedha. Iraan madaa'uu dandeessi garuu kufaatiin inni istiraatejii fi inni seena-qabeessaa kan dhufe Iraan irratti osoo hin taane Ameerikaa irratti. Gaazexaan New York Times ija jabaatiin waraanni Tiraamp bane kun Ameerikaaf faayidaa isheef kenne caalaa kan ishee lamsheessee fi ishee miidheedha jechuun murtii seenaa dabarsee jira. Maaliif Ameerikaan kufte? Gaazexaan New York Times dhimma kana yeroo xiinxalu waraanni kun waraana maraatummaa akka ta'e ibsa. Tiraamp ofiif machaa'ee of tuulummaadhaan eeyyama paarlaamaa Ameerikaa malee akkasumas deeggarsa michoota isaa warra Awurooppaa fi Arabaa malee
sababa sobaa fi wal faalleessuu dhiyeessuun waraana kana baniin bu'aan isaa hom Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa keessatti kophaa ishee haftee michoonni ishee irraa baqatan amanamummaan Waashingten addunyaa duratti guutummaatti daaraa ta'ee jira. Wanti caalaatti diina dhiphisuu fi jabina Iraaniin addunyaatti labsu garuu hanqina injifannoo xumuraati. Ameerikaan teekinooloojii waraanaa addunyaa dhuunfatee qabdi. Roonii xiyyaara dhokotaa fi boombii gaara uruu fayyadamtee jirti. Garuu kana hunda dhangalaastee Iraaniin jilbeenfachiisuu dandeesseetti gaaffii jedhuuf deebiin isaa lakkii kan jedhudha. Akka gaazexaan Washington Post amanetti Washington waraana kana ulaagaa isheetiin xumuruu dadhabdee dhoqqee waraanaa keessaa lixxee haftee jirti. Iraan isheen laamshofteetti jedhamte sun Har'as Olaanaarra Hormuz dhuunfattee hiikni dinagdee addunyaa akka hin sochoone hudhaa jirti. Iraan madaa ishee hidhattee waraana kana gara waraana dhiigsuutti jijjiirtee jirti. Misaa'ilonni Iraan ammas buufataalee Ameerikaa fi Israa'el adamsuutti jiru. Ameerikaan meeshaa ishee warra qaalii fixattee loltoota ishee dhabdee fi kabajaa ishee qilleensatti gubdee iddoo duraan turte caalaa haala xaxamaa fi sodaachisaa ta'e keessatti of galchitee jirti. Gaaffiin guddaan New York Times kaasee fi sammuu addunyaa qoruun as jira. Yoo Iraan dhugumatti waraana kanaan dadhabdeettite Ameerikaan maaliif waraana kana tattamaan mo'atte ulaagaa ishee irratti fe'uu dadhabde? Maaliif humni waraana Ameerikaa inni guddichi dinagdee addunyaa booji'amuurraa oolchuu dadhabe? Deebiin isaa ifadha. Iraan biyya sibiilaaf xiyyaaraan qofa dhaabbattu miti. Isheen biyya onnee kutannoo fi tarsiimoo yeroo dheeraatiin ijaaramtedha. Iraaniif waraana guutuu Ameerikaa dura dhaabbatanii lubbuun hafuun ofii isaa injifannoo guddichadha. Ameerikaan ammoo teekinooloojii hundaa fayyadamtee Iraaniin guutummaatti kuffisuu dadhabuun ishee kufaatii guddaadha. Har'a dhugaan Baha Giddu-galeessaa ifa ba'ee jira. Inni manuma isaa keessatti walqeeqa kufaatii isaa amanaa jira. Iraan madaa'uu dandeessi garuu hin jilbeenfanne. Osoo Tiraamp xiyyaara isaa lakkaa'u Iraan ammoo obsaa fi qabsoo isheetiin of tuulummaa empaayeraa Ameerikaa caccabsitee madaallii addunyaa bara baraan jijjiiraa jirti. Waraanni kun qawweedhaan qofa osoo hin taane cichoominaan uummataa fi sammuun kan mootamu ta'uun isaa Iraan dhiiga isheetiin addunyaatti mirkaneessitee jirti. Qilleensa Baha Giddu-galeessaa xiyyeeffannoo addunyaa hundaa gara dhiphina Iraanii fi Ameerikaatti yeroo harkisee jiru. Kaaba Israa'el irraa sagaleen bakka akka Har'a madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuutu dhaga'ame. Leenci gaarreen Libaanos Hizboollaan callisa isaa cabsee seenaa waraanaa bifaaraan halluu dhiigaa fi ibiddaan barreessuu eegalee jira. Osoo diinni Libaanos dadhabdeetti nagaa kadhatti jechuun abjootu Hizboollaan obomboleettii waraanaa isaa hunda caalaa sodaachisaa fi qindaatee handhuuraa Israa'el irratti roobsee jira. Sa'aatii 24 qofaa keessatti eeyyeen turtii guyyaa tokko yoo osoo hin guutin gootonni Hizboollaa tarkaanfii waraanaa 43 wal hordofsiisanii raawwachuun kaaba Israa'eliin azaaba ijaan mul'atu taasisanii jiru. Kuni wal dhabdee daangaa idilee yookaan dhukaasa darbee dhaga'amu miti. Kun roobaa ibiddaa kan misaayilaa roonii of dhoostuu fi madfiidhaan qindaa'ee fi jabeenya guutuun diina irratti dhangala'eedha. Israa'el isheen kaaba kiyya dhuunfadheen jira. Uummata kiyya qobsiiseera jechuun of tuultu. Har'a bariirraa hanga dhi'uutti sagalee saayireenii fi dhoo'insaan raafamtee jirti. Mee xiyyeeffannoo haleellaa kanaa bal'inaan haa ilaallu. Misaayilonni FM dirooniiwwan Hizboollaa akkuma tuuta kanniisaa samii uwwisuun lafa duwwaa yookaan gammoojjii osoo hin taane sammuu fi lafee dugdaa waraana Israa'el haleelanii jiru. Uffata waraanaa Meeroon inni ijaaraadarii fi basaasaa Israa'elitti akkasumas qubsuma Kiriyaat Shimoonaa isaan eegumsa cimaa qabu daaraa godhanii jiru. Wanti caalaatti onnee Tellaaviif cabsee fi guddina teekinooloojii dhiyaa qaanesse garuu taankii ammayyaawaa Israa'el isaa hin cabu hin gubatu jedhamee addunyaatti beekamu taankii Meerkavaa rukutamuu isaadha. Dirooniin Hizboollaa taankii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kana ija keessa seentee yeroo barbadeessitu of tuulummaan humna lafoo Israa'el guutummaatti laamshee jira. Hizboollaan waraana kana akkasumaan yookaan fedhii lolaa qofaan hin banne. Ibsi waraanaa isaan baasan akka ragaa ba'utti tarkaanfiin bal'aa kun deebii kallattiin cabsa waliigaltee dhukaasa dhaabu kan Israa'el irra deddeebiin raawwatteef kennamedha. Israa'el yeroo hundaa waliigaltee cabsitee uummata Libaanos yeroo tuqxu Hizboollaan obsii keenya daangaa qaba jechuun madaallii sodaachisaa deebisee ijaaree jira. Yoo isin waadaa cabsitanii dachee Libaanos tuqxan nuti ammoo bu'uura waraanaa keessanii buqqifna jechuun Hizboollaan gaachana Libaanos ta'uusaa fi eegumsa uummata isaatiif aarsaa kamiyyuu kaffaluuf qophii ta'uusaa gochaan mirkaneessee jira. Xiinxaltoonni waraanaa dhugaa addaa tokko hubatanii jiru. Sa'aatii 24 keessatti tarkaanfiin waraanaa 43 qulqullinaan raawwachuun dandeettii loojistiikii qindoomina ajajaa fi qophii waraanaa sadarkaa olaanaa gaafata.
kan agarsiisu Hizboollaan lola kanaan duraatiin miidhamuu dhiisii caalaatti of ijaaree meeshaa haaraa hidhatee ija diinaa jaamsuuf dandeettii guddaa horachuu isaati. Hizboollaan seerri waraanaa jijjiirameera. Amma booda daangaa keenya daangaa dhiigaati. Gamiyyuu yoo nu tuqxan deebiin keenya dachaadhaan isin gubaa jechuun Israa'elitti dhadatee jira. Walumaa galatti addunyaan dhugaa ifatee tokko ijaan argitee jirti. Osoo Ameerikaan Iraaniin waraana lafoon weerarra jechuun dhiphattu Hizboollaan kaaba Israa'el dirree dho'insaa taasisuun addii warraaqsaa kallattii hundaan diina isaa hudhaa jiraachuu agarsiisee jira. Iraan Bahaa fi Galaana Iraan diina yeroo dhiiksitu Hizboollaan ammoo kaabaan diina kuffisaa jira. Israa'el amma kiyyoo ibiddaa keessatti ukkaamamtee jirti. Sibiilli fi xiyyaarri diinaa hamma fedhe jabaatus onnee fi kutannoo dhugaaf dhaabbatu cabsuu hin danda'u. Waraanni kun amma marii nagaatiin osoo hin taane dhukaasa qaraa fi obsa yeroo dheeraatiin murtaa'aa jira. Hizboollaanis leencaa eegdotaa ta'e diina isaa manuma isaanii keessatti adabaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.